akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha akkam jirtu jira galata rabbii eeshi ara aappii baay'ee ajaa'ibaa ta'e tokko sin agarsiisa waan ajaa'ibaati teekinooloojiin guddachaa jira kanaaf waliin deemuu qabna jechuudha kanaaf aappiin kuni aappii ajaa'ibaati maal hojjeta manuma keessan teessanii jechuudha ollaa waan haasa'u dhaggeeffachuu jechuudha eerfooniidhaan aappii baay'ee ajaa'ibaati aappii kana Play Store keessaa argannaa jechuudha kanaaf sandura warroonni YouTube channelii ko reef garaan dhuftan BS YouTube jettanii yoo seentan isa jalqabaa kana argattu jechuudha viidiyoolee baay'ee jira viidiyoolee barsiisoo ta'an hedduutu jira jala seenuudhaan daawwachuu ni dandeessu jechuudha kunooti viidiyoo hedduutu jira jechuudha kana hunda isaa daawwachuu ni dandeessu jechuudha eeshi kanaaf aappiin kuni aappii ajaa'ibaati Play Store keessa seenna jechuudha akkuma barame Play Store keessa seennee iddoo search kanatti jechuudha ear agent jennee barreessina jechuudha san booda search kuno isa jalqaba kana jechuudha ear agent super hearing jedha aappii baay'ee garaamidha namoonni miliyoona 5 ta'an hun buusanii jiru istaarii 3.7 qaba isa kana open jenna jechuudha isa kana buufattu open yeroo jenne haala kanaan nu fida jechuudha jalqaba fuulli duraa isa kana ear agent jedha kuno isa kana jechuudha aappiin kun fakkeenyaaf ollaan waan haasa'u dhaggeeffachuu jechuudha jalqaba irratti aappiin waan hojjetuun earphone godhachuu qabna jechuudha earphone malee hin hojjetu dursa earphone mobile keenya irratti suuqna jechuudha san booda earphone erga godhanneeti booda iddoo diimaa gidduu keessaa kana gadi tuqna yeroo tokko jechuudha kuno haala kanaan jechuudha wanta nutti dhiyoo jiru dhaggeeffachuu dandeenya jechuudha earphoneedhaan fakkeenyaaf earphone yoon godhee waan isinitti waan hin dhaga'amneef an amma isin agarsiisuu hin danda'u kanaaf aappii baay'ee salphaadha fayyadamuudhus baay'ee nama dhibu aappii kana jalqaba ni buufattu san booda earphone itti gootu callisanii dhaggeeffachuudha jechuudha warra ollaa kanaaf aappii baay'ee ajaa'ibaati barandaarraa kutuma keessan ciistanii jechuudha wantoota haasa'amu gara alaati mooraa keessaa wanta haasa'amu earphone dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha homaayyuu daataayyuu homaan barbaachisu callistanii aappuma kana buustu jechuudha san booda earphone malee hin hojjetu earphone keessan itti godhattu callistanii dhaggeeffachuu jechuudha waan ajaa'ibaati kanaaf aappii salphaadha hundi keessanuu fayyadamaadha isuma kana agarsiisu isinii dhufe yoo aappiin kun isinitti tole share like gochuu hin dagatinaadha akkasumas warroonni tana dura subscribe goone subscribe godhuudhaan maamila ta'aadha wanta haaraa haala kana isin beeksisa jechuudha eshi hiriyoota koo baay'ee galatoomaadha isuma kana barumsi keenya har'aa